amma yoomitti akkasitti jiraadhaan amma yoomitti akkas bu'aa yeroo hundumaa imimmaan koo buusaa jiraadha amma yoomitti bar guyyaa guyyaatti too imimmaan hin buusin ooleen beeku guyyaa guyyaatti utoon boo'een jiraadheen beeku utoon boo'een hojjedheen beeku utoon boo'een jechuudha imimmaan koo utoon buusin akkasitti malee jiraachuu hin danda'amu yoo akkas ta'e malee hojjechuun hin danda'amu yoo akkas ta'e malee nyaachuun hin danda'amu amma yoomitti garuu kan akkasitti bu'aa hojjedhu akka amma yoomitti yeroo hundaa jechuudha yeroo hundaa guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko too imimmaan buusee hin beeku too hin buusin oolee hin beeku jechuudha maaligaa maaliif hin gubadhaan egaa kana malee hin ta'u moo kana malee jiraachuun hin danda'amu kana malee nyaachuun hin danda'amu jireenya akkasii jiraachuun hin danda'amu naaf kana caala jechuudha akkasitti yeroo hundumaa ganama yeroo hundumaa guyyaa guyyaadhaan boo'uu guyyaa guyyaadhaan imimmaan buusuu guyyaa guyyaadhaan Guma namni koo akkatti namni jiraatu namni namaa beeku hin jiru garuu duuba ofii ilaala malee namni duubaa kee ilaala malee keessi kee akkamitti akka jiru maal hojjettee akka jiraattu akkamitti akka jiraattu maaltu akkasii gubu maaltu akkasii qabbaneessu namni namaa beeku hin jiru namni tokkollee namaa hin beeku. Angaruu akkasitti hojjedhee hin jiraadhu kana booda jechuudha bakka akkasitti imimmaan buusee hin hojjedhus akkasitti imimmaan buusee hin jiraadhu jechuudha nugoo guyyaa tokko qofaatoo ta'e haa ta'u guyyaa hundumaa jechuudha. Guma kun namni yoo namatti himate malee keessa isaasa jiru yoo baasee namatti himate malee namni akkamiin waan namni rakkate namaa beeka. Fakkeenyaaf amala koo keessa yeroo hundumaa nan qoosaa yeroo hundumaa nan kolfaa waan hundumaa qalbiitti qoosaatti kanan qabu jechuudha. Malee yeroo tokko illee gaddee mul'achuun barbaadu yeroo tokko illee fuulli koo fuula boo'aadhaan fuula gaddaadhaan fuula namaa mararu tokkoon mul'achuu hin barbaadu nan oskadha jechuudha iccitii koo rakkina koo hunduma isaa wanta na guusu wanta na fayyadu wanta na miidhu wanta na gaddisiisu mudannoo koo hundumaallee inumaan obsaa jechuudha. Amma garuu kan caala obsuus hin dandeenye kana caala akkasitti hojjedhee jiraachuus hin dandeenye kana caala akkasitti hojjedhee nyaachuus hin dandeenye kana caala boo'uus hin dandeenye bakka suma dhugaatti murtee wayii murteeffadhaa jechuudha kana booda. Kanaafuu wanti too hin boo'inii hojjetamu hin jiru wanti too nama hin gaddisiisin wanti too nama hin boossisin wanti too nama hin gubiin hojjetamee nyaatamu hin jiru. An mana kana keessatti yeroo hundumaa yeroo inni boo'u malee hojjechuu hin dandeenye bakka yeroo hundaa jechuudha yeroo tokko miti. Namni guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko garuu boo'uun jira gadduun jira guyyaa tokko immoo nama mudannoodha waan ta'eef guyyaa tokko immoo gammachuun jira biyya lafaa waan ta'eef jechuudha waluma keessadha. Garuu yeroo hundumaa kanuma yeroo hundumaa boo'u yeroo hundumaa gaddu kanaafuu sorry garuu isin irratti hin boo'e
gumachuun baay'ee waan na gubeef haalli isaa baay'ee waan natti ulfaate baay'ee waan na gaddisiise ufees irratti bu'ee soorii siin jaa soorii kanaafuu pirankii taata dhugaa waaqa pirankii taata dhugaa waaqa shunkurtii yeroo hundumaa shunkurtii xinnoo haa taatu firee lamas firee tokkos haa taatu yoo qunjise imimmaan keessaa yaa waaqa jechuudha. Isayyuu yoo maskootii fa'aa banee balbala fa'aa banee yookaan immoo ala taa'ee fa'aa yoo quncise qilleensa baay'ee keessatti nagaan argadha malee amma shunkurtii mashee kana quncisee waaqa ijji koondisaa imimmaan ta'e jechuudha. Kanaafuu pirankii taatanii.